Abet nagaa jirtu? Nagaa gara taratti fayyaadha. Maal si gargaara? Nama qaanqaa beekuun fiddaa Itoophiyaadha. Nyaata jaldeechi? Amantii maalidha? Kiristiyaan. Ortodoksii moo? Okay. Eecha hojjette kanaan dura? Dubaay hojjette, ishiin takka Dubaay hojjette. Ishiin takka Bahareen ta'e akkana hojjette garuu ishiin takka obboleettuma kiyya Dubaay hojjette ishee. Dubaay hojjettuma Dubaay fide waan ta'eedha. Bilook taateen gallee bilagumaan galte. Ara nagumaan galte turte yookiin galte. Gameedha. Ara ergasii daa'ima lama deessee turte baay'ee turte garuu qaanqaa hundumaa hin beekti. Nambade Yesuus niitiin ogiin kan makkanaa barbaadde beesi nama xiqqoo xankarri jedhan barbaada jette. Kanaafuu ergitanya nama dhufu. Ergitanya obboleetti xiyya fitte siyoosi hundumaa farqaa qabdi. Zee ammoo doo fooloo si deebisee keechanii lakkoofsa koo si kennin akka itti waatsaap irratti paaspoortii ishiis kaa'in siyoosi na ergita. Bilbila keenya asirra nambaa saddeetan naa ba'uu dide. Qabu asirra dhugaadhaan qabu asirra ishee. Innaan silkii ishiin wanni kana qabdu haadha manaa obboleecha kiyyaatitti riikardii godhee fi ishiin hogganaa deebiste wanna isheen riikardii gootee hundumaa ishee bira jira siifan deebisaa isla siifan ergaayya. Anam waa'ee biraatiin coontuun akka dhuftu amantaadha. Ergitanyaanis? Ani bilbila geessifan kenna qabadha. Qoy booksi na barreessita. Booksi xannee miti gaaffii. Oomoo kiffiyyaa gana kaffaltu jedhu nama kaffalatee dhufuu danda'u? Amma kaanii kanas si gaafachuu dandeef amma ganzaba meeqa barbaachisaadha. Haga meeqa dandeetti ishee? Natti nimne kana itti natti nimne. Hin beektuun jira Dubaay meeqan akka fidan? Ishiin ejeensi tokko kenniteet ejeensichi amma hin dhufne beektaa? Malee waa'ee kanaa ta'uun hin jenne ishee achinii na barbaadime naan jette achumaan hangisee meeqa ilma siimaa onneedha seenuu hin dandeenye. Ana masiifa fida araba takkana qaba beektaa iddoon hojii adeemsa jiru. Anas Dubaay'n jira. Iddoo mallaqa iraas ka'imaa jira beektaa? Hojii danda'e. Ani dhagee garuu ani kanan jiru Dubaay masarrin jira. Okay, zeri dhageechi mi garuu Dubaay keessa iraas ka'imaa Dubaay Budaabii Shaarjaa Fujiiraa alaa hin hojjedha. Isheen duraanuu yoo hojii wanni hojjettan fakkaata duraanuu. Fujiira ta'e akkana laa fujiiraa muti. Iraas ka'imaadha. Lakki. Alaa natti fakkaatan hojjette. Kana keessa garuu hojjette isheen. Soosaan waan irraa fadhee nam badee mashee waan akka goonana waan jedhe. Maalas jechuu barbaade. Kanaafuu amma laal dubartiin takka asii araba iddoon isheen jirtu iraas ka'imaadha. Nama nyaata danda'u yookiin immoo nama nyaata yaadu dubartii xiqqoo xankarri jettee amantii ortodoksii kan taateen barbaadan hundi. Garuu karaa biiroo jalaatiin dhufti arbaan ishii garuu ishii nama si taasisu kanaa. Okay. So kanaafuu mucoontu kaffaltii nan danda'ee kaffaladha jennaan ani har'a asumarraa ba'eetu waatsaappii sii deebisee na dubbistee paaspoortii ishiis kaa'ee bareeda asirratti fudhatu. Suuraa ishii dhaabbataa tokkoo fi roobii komtoon sunii hanga torbee tokko yoo naaf obsannan jettee torbee tokko wannoo haa goonu faa torbee tokko takka piroosesii kunuutuuf iyyuu meenteechi beerii hin dandeessi bar beerii torbee tokkotti fakkeenyaaf amma oduu haadha paaspoortii fiskaayinii ishii nama ergitee arabittiitti ergine arabittiin bakka jaaladha hojjetta aga biiroon immoo piroosesii bar torbee tokko miti lamaa iyyuu turuu dandeessi bee. Siigalee raammaa kana buleekiteetti sirrii agarree. Innaa kanaafiyyuu atillee yoo akkas nan godha jette amma paaspoortii ishii naa erge itti qophoofna meedikaalii bichaadha kan ishirraa barbaadamu si yoo eega qabaatu. Gara qabdi waan hundumaa qabdi. Innaa qarshii meeqa reetti immoo ani itti meetanani amma itti mee qarshii amma akka ta'e akka ishiin immoo asirratti naa ergitu wanni ishii an paaspoortii ishii waraqata footoo isaa. Qarshii immoo asirratti sitti mukaani maal ishitti fakkaate amma mogola qarshii Dubaay ganaa na fidoo jedhani biroo mana ganaa fidanii ijoollee kanaan bazanoo buleetti. Okay. Telephono si deebisee jira. Okay, ishee. Barreessu beektaani? Boksi beektu barreessu? Boksiidhaan barreessee beekoon. Deeba cawaa ati rabbi kan beeku cawaadha. Akka madhiin si jala jireen beekachuu. Naan hin barbaadu ani baate daariidha maallaa godha giiftii tokko. Waaqayyo kiyyaannaa jiraachisu waaqayyo takkitti tokko nama tokkichuma bakka kudhanitti deemanidha maaltu dhufa jetteeti. Ilishaafi warra jala jirtan tamasgee. Rogaa jaaladha. Beektu arganne tamasgee. Ani mootii fi wasaabii xiyya takkitti bakka. Kira samooti keechiriin kuuluu jira. Waan isin muka kuuluu jira argee jira bakka adamma. Fayyadoo guyyaa.
Maaliif seete cubbuudha kan lafa kanarraa gaariidha kan boruu keenya immoo tolchuun nureera. Isaan nurraa nutti agafa dhiiraa nutti agafan malee nu isaan itti gafuun barbaachisu. Amma tasaasa'ee namni boksiidhaan keessa dhaqee waa si haayisiin jedhee biqiltiin naamni si argee jiru. Namni takka nan argattu. Jiru miti beeksisa fudhatee ilaalle bakka dhimma itti qabu fudhatee ilaalle. Seenuu siin barbaadus maaliif seete maqaa kiyyaayyuu maqaa kiyyoonni editoo akka barbaadan hin barbaadu. Nama biyyaatu akkanatti haasaan hin barbaadu maaliif waan tokko jedheetoo beeksisa kiyyaraan jiruu kiyyanaa kenne miti karaa isaatiin argu malee karaa kiyyaan akka dhufu hin barbaadu arras borus. Dhugaan seen jedha. Beerii lammata arganne. Lafa jedha haraa nama lama arganne beerii injala kana beeku. Gaafa darbe gizee micoon akkasitti haasoftu taarikii baay'ee taayita si dhaggeeffadha gizee hundumaa. Baay'ee dhaggeeffadha. Siifi Habiibaa bira seenee yookaan dhaggeeffadhe sammuu kiyya yookaan biyya meeqa ga'ee dhufate. Bakka eessa dhagnee eessa jirran ijoolleen Oromoo eessa dhagnee maal taanee ana abbootii keenya eessa dhaqee kanan jiru jira. Asitti immoo da'anii kan daa'ima isaanii gatan. Asitti immoo dhufanii kan dhiiraa wal lolan biyyoon dhaga'u. Arra kan ol du'ee nan qocca'u. Isuman jedhe dhugaa. Dhugaa maaliifi kan warra keenya sana odoo qabane shaggaadha. Maariyaam. Ani amma kunoo haati kaartu isaa guddatti si miijuu mataa baafte ijoolleen seenaa isaanii walatti matuni. Madagaami Amaariffaanis Oromiifaanis ani hundummaa Habiiba Amaariffa bichaadhaan dhageechaa hunda natti matuni dhufanii. Kun jedhanii kan maniira jinjanaa bichaadhaa fi meekaappii fi uffata bitatantu jira beektaa? Gosa gosa gurgurudha. Maaliif kana gootu jedhee hun gaafadhu maal naa jedhee deemsi beektaa? Kun jedhanii dhiiruma janajjanuudhaaf. Dhiiruma janajjanuuf kun akka nama dubartii guddaabee ofas kakaataa maaliif dubartiin guddaabee mana guddaabee dhiiruma dubbisnaan kun bacha hojii sinillee rabboon nu agarsiisa innis badaa ta'ee fi barnamni ittiin biddee nyaannaan hojii halaala kaanaan rakkoo qabu. Maaliif wayyaa gaggabaabduu kaawwatu akka dhiirri isaan wadoolaanoo achumatti kan takkaa jedhu nama akka dhugu namummoo kan sadii akka dhuguufini. Bara mana sadii saabaniidhaaf. Ofuma jettee ofii mana maadaamii keessa jirti bara. Garuu dhiirumaan wal janajjanuudhaaf shi'eenni irraa bichaa wayyaa collobdee shi'eenni dhiirumaa bichaa jettee fi kuulidhaan akka nama gubbatii nyaate bineensa kunoo akkuma tumaanii gara horii keessa seenee dhiigaa harkifatee boqorritanii maalumaaf kan ati hojii dhabbaate maa ofii sattarroo jedhu na dabbara. Bakka dhiirri sadinatti taasa'a yoon dhibamillee sagalee isaanii oduma dhaggeeffadhu fayyaanaan jedha bokuuwwan. Suusitti ta'e. Suusi. Kan boodoo akka waa gaarummaa wayii qabanii yookiin akka waa riqaadii dubartummaa wayii cabsanii dhiira kana gadi cabsanii sitti himuu hin danda'u. Ishiin akka ishiin jechuudhaaf ani eenyu jedhee kaatasisu dhiira tuqaan qabsuudhaaf ati eenyudha kun mucoon kun amma waa'ee booksii gottoo dhiira dhukkee irraa kaastee mirga qabdi dubartoota xiqqoo irraa kaastee lamni maabara san keessa hin jirtu karraa bareeda. Garuu asii dhiira shanii kan tamarratti fuun afaan ishee kan beektu cittoonis gowwaanis beekanis lubbuu caamminis eega dubartummaa keessarraa kaasee si arrabsee waan barbaade siin jedhe ani bar lanee ayi gabbaam namni akkanaatti bar naan malu ani bar nama akkasiiti jechuu dura ani eenyudha. Ani daangaa maal cabsee nama gana akka dhiirri tokko dhaagala lallatu dubbatu godhe. Sirrii. Namni garuu alaamaa jiru takka 0 maaliif biyyaa baane biyyatti galee eenyu namni qabatu ba'a. Dibamee biyyatti galee namoonni danda'u jira wanta mana yaala dhabduu qabna bajaaji an qaban nuu qabna abadan atti mul'atu isaan kan itti mul'atu maatii irraafatan ilmoo irraafatan waa'ee boruu isaanii beekan wanti isaan beekan maali waa'ee jinjana. Akkaataa akkana baabaranis afaan walaloo lataa kanaa barreessu fakkaata. Walaloo lataa tokko argitanii? Walaloo lataa. Dunkaana irratti daarii qabeedhisitoo oduutti daariin qabeen jechaadha. Kuweet hojjedhe warra kootiifin godhe ofii kiyyaafis godhe siittan immoo oduutti daariin qabe. Gaaf takka jechaadha. Wasaappiidhaan waa'ee timirtii ganama onaa erga waa'ee beekamsiidhaan dhaggeeffadha. Saniin booda hojii kiyyaa fi hojii kiyya bicha. Maaliif achi sutaaltee asi sutaaltee rabbi kasii kenne tokko nama tokko jedhama tsaaf.
dhiira kunan jaaladheedha. Dhiira kunan asooksiiseedha kan naa dhufumtuun jiru. Keeti kan naan jedhe Waaqayyo naa kenne isaan. Keetii mutuu jedhe immoo maaliif of qayyaruu kan akka warqii, kan akka horii, kan akka baajaajii yoo bitatte gaafa rakkatteettiin ulfatta. Dhiira warra beelaanu, warra dootillee irra rafanu, odoo madabaraa irra rafanu dhiira laachuun maalidha? Anasitti dhiiga kiyya gurguree tanamne kan bishaan isaanii na guuramoo kan jecha rabaan na guubduun jiru gana dhiira. Abbaa manaa kiyyaatti tun ergoon amma birrisittani ba'a. Abbaa manaa kiyyaatti ergoon akkaawuntii kiyyatti hangalchaa. Wunde Mariamii yamaan seete nama isaanii ati kan bishaan isaanii na guurra kan jechi isaanii na guurra ettemi kan beeku isaan maal beekta akka kennaniitu iyyuu bara ji'a lammaffaa birriin barbaadoo jedha kanatti qayyarame yookaan nama biraatti jala jira birriin ani ergeessin xiqqaatiin maalaata maal godhuuf hinaa jedhanii irri gadhamu Aradisi ani isaan hojjetan atis hojjedhu micoota akka qabnaa ilmoota akka qabnaa gana waggaa shanaffaa fiixee waggaa shanaffaa isheetti amma micayyoo gargaare. Isaan kan hojjedhu kan ammoo ilmoota ammaa bisi guddatte borsi xoorti nyaata si guddatte si uffata sittuu bareedde kan jiramaan isaa sitti bareeda quufu si quufamu beela'u si garaa keetti beela'amu siif guddatamu. Ishiin immoo chanan ergaa feete birrii chanan ergaa feete sararaan nuti ganan ergaan obboleetti xiyyaama siin jedhuun haaraan ergee tana wanta barbaachisaa ta'e kennaaf maaliif innaa kennu anis nan kenna si galee birri kiyya immoo akkaawuntii kiyya beeksisa kiyya bira jira abbaa manaa kiyyaas ta'u boruun qayyarama si galee irri hin qayyarama irri borus hin qayyarama arras hin qayyarama. Ani qoy be qayyaramuun haa qayyaramu yemmuu qayyar bisaa bira bichaan haa jedhu nama maa jijjiiramaa jedhu garuu gaa'iluu dirri asoosamu kun gaa'iluu maa masallaka. Ila mana maadaamii haala jiru kun boru jiru bara. Litoosanii laastawasanii gisee minilolu adalla giseen beekamneef keessa jiraanna. Gaafa biyya gallu bara hin qabdu bara wanni dammoo isa ja'anii inni fudhannu jiru. Wayne arame akka barbaadetti boorsaa kee guutta gaafa Itoophiyaa deemte ara dhibba obaaste birriin dhibbi lamaan amma dhufte takka salaa Itoophiyaa galabaa jechuun dandeecha. Illim jetti isheen. Ara meekaapiidhaan hundi keessatti gallee taasofna. Gini nama meeqa amma Itoophiyaa galee sin hin barbaannu kan jedhamu. Nama meeqa? Kana keessatti naasawu. Maali? Asatti kaapilitariidhaan bareeddeetti mul'atti. Gaafa ishiin galtee to'achi geeche ati ijaarte dhalee hangatu nama meeqa jira. Oduma arginu nu basaan dhageenyu. Oduma birrii qabduyyuu moo? Ayii birrii akka nyaata inni maal rakkate gizeeran kanan bitaa kanan godhaa sanan godhaa jedhaan. Ishiin guurtee fi gaafa galtee harka ishee duubaa sanatti nama kan madibee ati jaartidha ati akkas filiteeridha jedhuun waan birriin qabneedhaaf malee dhuguma jaartii taatefi eega jaalate filiteeri maatti mul'isi. Erga galte bakka erga galte nama meeqaan tuffatee dhiisu.